Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa ayyaantoo sallaa jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtattis naa qaqqabu baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo eegdan isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka har'as immoo meeshaa dubartoota yeroo kamuu mana waa baay'een bareechine dhabuu kan hin qabne mana keessa jiraachuu waan qabu qabadheen kara keessa dhufee tura. Viidiyoo kana laayik sheer gochuun dagatina warroonni chaanaala keenya faarawaa taatan ugarattan subscribe godhuun maatii keenya taachuun gaban mana feerraa kooti akkasumas immoo warroonni barbaadan ogaa jiraattanii bilbilli kiyya taambileelii gubbaarranii ta'a afaaninis immoo iyyuu duwwaa 9456267 hello jechuun dagatina irran deebi'aa duwwaa 9456267 hello nuun jedhaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka durba takka mana baasu kani mana bayii jechuudha kun amma mana bayii jedhama. Egaa ka meeshaan kun marri bitamee mana baasuudha obboleettii kana isiniin jedha akkanatti haala kanaan qopheessee fi isiniin jechuun jaaladha. Warroonni barbaadanis hoggaa jiraattanii kun kan abbaa tokkodha. Gundoo hin buusne bakka nuti kaa'e gundoo akkanaan hodhame jechuudha. Haala kanaan kan hodhame gundoo inni jiraa ture. Inni garuu gad hin buusne. Abbaa sanitti illee gaafii akka dhumne fan. Egaa kan meeshaa kana samoonan keessa dheetanii meeshaa hundaa buusetan gundoo bichaa odoo buusin hafee. Egaa ka dullumni isin jirti waan ta'eef yeroo baay'ee taftaf jedhanii hoggaa jedhan xiqqoo ishii nama dadhabsiisti kanumaa fidha isiniin jechuun jaaladha. Egaa gaammasoobiin daabbollee kana baay'ee bareedaadha dhugaa dubbachuuf jechuudha. Hoddaa isaa baay'een dinqisiifadhe akkama isiniin jedhu kaa'anii manatti hodhisiisa. Gabaa miti qaata kenname meeshaan kun jechuudha. Akka asitti tsooma kan kiristaanaa yookaan kan ortodoksii tsooma qabaa gubbaarratti kenname meeshaan kun baay'ee qaata ba'ee obboleettiin kiyya haa ta'u waan jetteen malee jechuudha hojjisiisinaa keessi waan jetteen amma immooyyuu galchuufan kanaafan isinis warri barbaadan hoggaa jiraattan haala kanaan haala bareedaa ta'e kanaan argaa jirtanii mirxiidhasii guddaadhasii baay'ee bareedasii bitachuu ni dandeessu isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka ayyaantuu meeshaa akkaataa isaanitti maaloo ta'ettanii warri ani biratti waa hojjisiisu immooyyuu amma meeshaa kana obboleettiin kun gaafuma hojjettee xumurtee naaf iyyuu migirri egaa kan ni beektu bakka baay'ee hin margu shutaan bakka baay'ee hin margu baay'ee kun madaabaraan hodhama shutaa bichaa barbaachisa kana bichaatu iyyuu madaabaraadha malee keessi isaa shutaatti shutatan dubartii taatanii warri wallaaltanii jirtanii yookaan wiixaa jedhama yookaan shutaa jedhama. Afaan kana lamaan hin beekaa kara naannoo biraatti waan jedhamu hin beeku ka. Naannoo Arsii keessatti wiixaa fi shutaa jedhama kanaafidha jechuudha. Kana haala kana isinitti kuni hundi isaatu migira barbaada. Migirri waddadee jira. Amma kana jennee wanna dubbannu tokko iyyuu hin qabnu yeroo sanitti malee waan naan jedhaniifidha jechuudha. Kana isiniin jechuu jaaladha. Maaliif wannuma hundatu iyyuu annagarrama lafti magarsuu haadhiisu waan isaallee hin beeku. Egaa ka migirrillee kan gizeen nuyi hodhinu baay'ee rakkasa kan ta'e naannumatti arganne ofumaa keenyaatti fayyadamnuudha. Isiniin jechuun jaaladhaa gundoo biddeen baastu soraafillee qalal kan jette gundoon tun. Dhugaa natti toltee yuana. Meeshaan quufani hambifadhu nama godha isiniin jedha. Namni mana keessatti dubartiin meeshaan quuftu. Aguma feeyyuu mana kee guutee uraate meeshaa hin quuftu isiniin jechuu jaaladhaa kanaadha. Gundoo babbareedha. Gundoon immoo kuni keessattuyyuu isa biddeen irratti akka baafattu feetu daabboo ittiin gootee ho'aasaa irratti baafachuu dandeessudha guddaadha. Gundoon kun isiniin jechuun jaaladha. Haala kanaanidha. Carraa qabdi meeshichi baay'ee bahee fi obboleettii kanaafi isiniin jechuun jaaladha. Egaa kana amma immoo kana masoobiin isin dabarsaa masoobii baay'ee bareeda. Egaa ka xaalxaalii qaba akka argitanii. Ni bareeda sigaajichi baay'ee miti akka biddeen arreessinetti isin baay'anne masoobii baay'ee bareeduu fi baay'ee ajaa'iba ta'e bahee fi carra qabeettidha haala kanaan bahee hodhaan manaa baay'ee argameetti miti hodhaan gabaatti illee argamuu ni danda'a. Shutaa maaltitti shutamaa akkamitti keessa baasanii gaafa laaltan ani isiniin jedhee jira. Ani mana kiyyatti kan gabaatiin fayyadame nan bite yeroo dura garuu san masoobiin dirqama na barbaachisa ijaa ta'eef kan duraan jiru waan tabalaasheef masoobii nan bite. Akkanatti yoon banee alaalee alan lakkaa
أما كنا قافة قالت لي فيديو كنا لالتني كاتني وروني نتاجبون دندسوي تود أكنت لان وكنا قول أمتم ملتو مسوبك يجرو كيسنا على أرجع تود كيس دربا دا وران سامي كانوا ما جرادرهم مشالة مناطقي مشالة دبات بتاني كانوا ما باي بودا دا مسوبي أكارجا جفتن كنا بريد النساء اللي قلت النساء اللي سنين جتون جالتا كندا إجا كوري جالتا نوجا جراتني يادا سوجا كباتني ندبسو دندسو أكاسم مو وري لك حياتو كسيني تتني اللي جراتنا وتأمة تقرأكو دينجلو سنين جدا ورون يادا ببريدا ناكني تهدو تكو غلطو ما باين سين جالتا باين سين كباجا ينو كمو يواك أيو مرينو إرسين ورا والبرا نهاجرات سو هجي كمينو يو سنين جتون جالتا إجا كندا ميشا كنرتي warroonni fayyadamuu barbaadan fayyadamaa ijoolleen baay'een illee kan nagaafattanii inni jirtu gaafattanii garuu kan osoo galma hin gahin hafeetu jira warroonni akkasiisu illee deebitanii hojjisiifachuu ni dandeessu isiniin jechuun jaaladha kanaadha isiniin jedha hedduu tokkoon isin jaaladha hedduu tokkoon isin kabaja bakka jirtatti nagaa ta'a yaada hoo qabaatta saanduqni koomentii keessaa 24 banaadha baay'ee